Jirra jirtu hordoftoota keenya warroonni chaanala kanaaf haarawwatan subscribe godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Har'a immoo keessattuu dubartoonni hojii tokko gaafa hojjetan wal gargaaruudhaan wal harkaa fuudhuudhaan hojii hojjetan tokko waa'ee sibboo isinitti hima. Uummanni Oromoo aadaa wal gargaarsaa kan inni qabu. Aadaa wal gargaarsaa kun dhiiraa fi dubartii birattis akkaatuma hojiileetiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Dubartoonni lama ta'anii yeroo tokkotti mooyyee tokkotti midhaan yoo tuman sibboo tuman jedhama. Bara durii akka yeroo ammaa kanatti jechuudha baaburri midhaan tumee daakuu waan hin jirreef dubartoonni tumaaf daakuullee wal gargaaraniiti kan isaan hojjetanii. Keessattuu shamarreen yoo heerumaaf qophooftu midhaan ittiin heerumtu ni qopheeffatti. Yeroo kana hiriyoonni itti bahanii midhaan kana tumanii fi inni sun ammoo sibboo tumuu jedhama. Sibboo tumuun kun mooyyee tuman baay'isuu irra mooyyee matakkatti wal harkaa fuudhaniiti tumuudha jechuudha. Midhaan tumamu akaakuu garagaraati kan inni qabu. Innis findigoo, qara cabsaa, sheerumaa jedhama. Findigoo kan jedhamu midhaan bishaaniin jiisanii gaafa tuman findigoo jedhama. Isa kanas shamarran gamaa gamanaa wal harkaa fuudhaniiti muka garagaraatiin gaafa tuman findigoodha kan inni jedhamu jechuudha. Kan biraa ammoo midhaan gogaa tumamu qara cabsaa jedhama jechuudha. Midhaan akka akaayii yookiin qorsoof bachoof tumamu ammoo sheerumuu jedhama. Sheerumuu irratti lama ta'anii hin tuman. Isaan kaawwan irratti lama ta'anii yeroo tokkotti mooyyee tokkotti kan tuman yoo ta'u, sheerumuun kun midhaan bassoof ta'u yookiin akaayiif qorsoof ta'u mana keessatti itti fayyadamuu waan ta'eef nama tokkotu tuma. Akaakuun midhaan tumamu hundi isaaniitu midhaanicharratti wantoota jiran irraa qulqulleessuuf kan akka hansaraa yookiin qola midhaanii baasuudhaaf jechuudha. Hordoftoota keenya naannoo keessanitti wanti kun maal jedhama? Oromoon aadaa wal gargaarsaa kanneen biroollee ni qaba. Fakkeenyaaf daboo guuza kan jedhamu walitti dhufanii kan wal gargaaranii dubartoonni haala kanaan kanneen biroollee aadaa wal gargaarsaa qabaachuu danda'u. Naannoo keessanitti kan biroo kan jiru komantiirra nuu kaa'aa isiniin jenna. Kan har'aa kanuma. Warroonni chaanala kanaaf haarawwatan subscribe godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Oraa bulaa diibana.